shimee akkam nagaa jirtaa fayyaa keetii nagaa jira akkam jirta shimee koo fayyaa keetii nagumaami qaaleensa jireenyaa wonko waan asitti ganaatti fufu qaaleensi jireenyaa itti fufu gana qaaleensi jireenyaa ማለት ነው na dhageessani nirmi baafadhaa ganaatti fufa maalifi waan sadi oogooni qofa qaaleensa jireenyaa to'achuu kan dandeenyu tokkoffaa oomisha dabalu halkanii guyyaa oomisha dabaluu irratti hojjechuu qabna yookaan oromiyaan ikkoo nama miiliyoona tokko tuqaa afurtu dabala waggaatti namni nyaata sinirree kanadha dhalchinee garuu warri 1.4 haa dabalu gaarii qabeenya keenya nama keenya jilba keenya garuu isa sila jedhe sadan sanaan yoo dafnee utumne malee rakkoodha so oomisha dabalu tokko lammata sirna jireenyaa keenya jijjiiruu qabna waan nyaannu akkaataa mallaqatti qusannu maal jijjiiruu qabna way of life keenya completely jijjiiramuu qabna sadaffaa isa immoo baalagatu immoo qunxuuxuu qabna malee amma yoo qaaleensa jireenyaa to'achaa jirra jedhee yoo siin sobee ba'e maal godha hin ta'u is a world phenomenon waan as mandara keessatti uumamee miti waggaa sadan irraa qamadii yeroo jalqabnu kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaa nu harkaa kuffise mootummaan naannoo hojii qabu jedhee nu injifatan nama afur qofatti hafne kaan nu mo'atan ejjennoo qabatanii nu harkaa kuffe hektaara 7,000 kadhanneeti hojjisiifne namoota dhuunfaa kadhannee erga isa arganii booda jalqabnee otoo amma waggaa lamaan kana qamadii qotuu baanne barana maal taana ture Gibbs crisis keessa galteetti maam Gibbs crisis Saudi Arabiyaan biliyoona 5 kenniteef dheengadda Gibbsiif Saudi Arabia doolaara biliyoona 5 maaliif qamadiin Yukreenii bahaa Yukreenii Raashiyaa rakkoo keessa gala amma Awurooppaa keessa daakuun hin jiru oh my god amma nuti yaadu qabna akkamitti dafnee oomishne ishii isa oomishne moo ofii nyaachuu qofa duun taane xinnoo nyaanne baasni akkamitti gurgurree birrii argannaa isatti hin qabu qaba daakuu xiqqoo kaayi kaanii gurgurra kan boba'aan Ameerikaatti har'a birrii leetirii tokko birrii 189 Itoophiyaa keessatti birrii 31 ga'eetu maal ta'e jedha baay'ee wuddii ta'e jedha gabaa addunyaadha haala nama sobaan jiraachisaa jira jechaadha itti sobuun hin barbaachisu reaalii isaa walitti himnee bakka wal doggomnutti wal mootummaan doggomee hanqina guutaa agreesiivili hojjennee kana keessa boqa yookaan kana caala rakkoo keessa gala aggressively so world phenomenon kana keessatti akkamitti advaantee jiru kunnaadha kan hoggansi kun dhaloonni kun cinqamuu qabu so amma qamadii 1,600 hangaa jira oh my god bara dhufa akkam gooneet miiliyoona tokko ol oomishnee ekspoorti goone Lixa Oromiyaa qofatti ikkoo qamadii oomishne ekspoorti gochuu dandeenya. Jila kanafti. Close you ear, no one can listen. Hektaara miiliyoona tokko ol lixa Oromiyaa qofatti oomishuu dandeenya qamadii. Bakka dhaloonni kun kanaan raajaa hojjetu. Maali amma wal somnee inni kamaa ikuudhaaf koree hundeessinee jirra namni hojjenne. waltajjii darbuu qofa ta'a jecha malee hiikoo biraan fidu. Kanaafuu chaalenjoota akkanaa kan nageenyaa, kan qaala'insa jireenyaa, kan tajaajilaa, kan hannaa siiriyasliitti deemuu qabna jecha. Qaala'insi jireenyaa waan hoddadeefu ati jechuudha. Wanti ni godhi ati. Kanallee jechuudha. Suuta xiqqeessi dibadhu. Qaala'insi jireenyaa ዓለም ላይ ካሉ 3 ሴንተሮች መካከል ኦሮሚያ አንዷ ነች ማለት ነው። Suutan jechuudha. Akka nuuqusadhu ishee. Shimeen qaala'insi jireenyaa gaafa jedhee nu iyyuu agarteemi. Xiqqeessi diddibadhu. kanas laayikii tuquu akka hin daganne amma dhumaatiin hordofaa turtii gaarii. Shimee jechuun qaala'insi jireenyaa ol dabalee jedhama. Naati kanaafuu suuta xiqqeessi waan dibattuu daakuu wal kaawwan isaanii beektamti qixxaarraa godhatti raawwiin hojii mootummaa fi paartii naannoo Oromiyaa taani gurgurraa taan immoo
olkaashi maalifi gaashimeen akka jedhan ageette duqeeti honnoo godhan walkaawwadhaatu nyaadhaatu bukeessaatu baxabaxaatu walkaawwadhaan jedhe oh my god shimeen jechuudha intini jedhe shittoo jedhe bitadhaatu xiqqoo akkanatti xiqqoo afuufadhaati shittoo jechuun bunatis xiqqoo qicadhaati qalabatii kana immoo jechuudha qalabatii kana argitamni you have qalabatii kana jechuudha aduu cidhadheetu jechuudha goggoradhuuto taan kanarraa kaashee koobisii kana eessan hin beekamati nyaadhaa ol kaawwadhaa qusadhaa taan kanarraa kaa shimeetu jedhu okay caarqii kee ji'a keessatti saawunaa xiqqoodhaan miicadhuuti taambii asirratti si barreesse sibiirtoon qabdu eela goobas እናይ ማለት ነው ሽሜን ጉራ ከበን ሽባን ሽሜን ጀቹዳ ሹካራ ቢተዳቶ ራቀማሳቶ ወልካወዳ ዳኩ ጀቹዳ አማ ቢይ ናይጄሪያ ጀቹ ቢይ ናይጄሪያ ዋንታ ከንጅሩ ኑሮ ወደደ ሬሺያ ሎላ ቀብዲ ዳኩ ከቻን ወልካወዳ كان فانرة ترجعنا كان كرر كذا شيمة تجد open your hair Ethiopia is discretion Ethiopia is make it full up shime putting down folding up folding down you respect me too much okay shime is daku walitti qicani shime is ittiin bukeessanii it is qusadha walkaawwadha this English very esperandrashor saying is crema eywa shime is qamadii biyya arsii fidiiti shime is qamadii biyya arsii dhaqii irtaara 50 qotaati shimee keessa oofaa qamadii akka waaga'utti xiqqoosina tolchane qamadii akka waaga'utti akka waagiin godhannetti shimee keessa oofaa shimee keessa oofaa gaafa midhaan ga'e xiqqoo irraa si badhaatoo oromoon immoo laali miiliyoona dhalcha beete miiliyoona dhalcha oromoon miiliyoona dhalcha miliyoona gaafa oromoo dhalchuu miliyoona tokko tuqaa tokko keessa parsantii 50 daa'imman keechan qusadhaatoo 50 guddisaatoo 60 Ayirooppaa dabarsaatoo qusadhaa it is become ማለት ነው it is folding is Ethiopia is folding Ethiopia shimeen gaafa shimeen booy jechuudha haa booyuutti hin dubbatina gaafa shimeen gaafa booy jechuudha kereneksii kenna bishaan itti kenna saamunaa itti kenna koroleksii itti kenna diitoorii itti kenna achii booda gara ingiliffaatti hoo deebifne immoo jechuudha gara ingiliffaatti hoo deebifne it is tomato it is xumaxu it is meeting is spredanis opredation propredaration this is what I am creating or creating oh my god this is is shime it is ማለት ነው it is kana qusadha it is kana walkaawwadha it is kana nyaadha maaliif hoo jennere oromoo miliyoona 50 dhalcha guyyatti jechuun ni dhalcha oromoo 50 dhalcha 50 keechaa jaha in keenya torba in qusannaa sagalin nyaanna walitti gaafa orditti rarree walitti akkatti qadaddannee ingiliffatti yoo deebifne it is especially meeting down makina gubbarra oofa it is tolcha no it is tolcha yes it is tolcha Uganda is Kenya is together Mexico miliona
million. It is me. I'm Shime. I'm very beautiful. It is make subscribe. It is make like. I believe you. I so miss you.